Akkam jirtu nagaa keessanii har'a kan nuti waliin barannu akkamitti feesbuukii akkaawuntii namaa haala salphaadhaan cabsinee galuu dandeenya kan jedhudha. Oduu kana keessa hin galin dura namoonni maatii chaanaalii keenya hin ta'edha maatii chaanaalii keenyaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Kana cabsuuf jalqaba teelegiraamiidhaan kan nuti cabsinu teelegiraamii qabaachuu qabna. Teelegiraamii keessa seenuudhaani teelegiraamii keessa seenna amma jalqaba. Teelegiraamii keessa seennee erga jenneetiin booda bootfaazer kan jedhutti keessa seennaa bootfaazer jennee ni gashinaa jechuudha. Kunoo haala kanaadhaan nu dhufa bootfaazer kan jedhee jiru haaraa yoon jalqabsiise xuruudha jedhee yaada garuu kunoo kanatti buune kireetii boot orraayit jedhee maqaa kan nutti maqaa bootii keessa ni jenna nuun jedhee feesbuukiin ni guunaa jechuudha. Kunoo feesbuuk akkaawuntinaa haala salphaadhaan feesbuukii namaa cabsuuf jechuudha. Feesbuuk akkaawuntii kanaa fi intanii ilaallu jechaadha. Ati jenna yoo ati dhiisuu ni dandeenya. Facebook hundi isaa qubee xixiqqaa ta'uu qaba. Facebook asii kana kenninee fi akkaawuntinnee kanatti bunee bootii jechuu qabna. Dirqama wanti nurraatti eegamu bootii caafuu qabna. Ta'uu baannaan nuuf hin fudhatu jechuudha. Kunoo kanatti ni ergina. Laamaan taane maqaa kanaan ta'ee jira jechuudha karaa biraa. Kunoo haaraarra deebi'ee godhaa fi haala kanaanii feesbuuk niiw askii kanan gidduu gashaa amma nuu fudhateera jechuudha. Kunoo haala kanaadhaan akkas gochuudhaan ishee kana gadi qabna. Ishee API ishee jettu kana gadi qabuudhaan manii boot kan jedhu deemnee barbaanna. Manii boot kunoo isa kanadha. Manii boot kana keessa seenuudhaan create a new boot kan jedhu kanatti buuna. Create a new boot kan jedhutti erga buunee booddee ishee inni sila nuuf kennee kunoo haala kanaadhaan itti ergina. Create a new boot jennaa dhiifama na rakkisee create a new boot erga jenne isa kana itti erginaa jechuudha. Haala salphaadhaan kunoo gara feesbuukii keenya kana gara bootiitti nuuf jijjiireeraa jechuudha. Akkaawuntiin start jennaa. Commands kan jedhu kanatti buuna. Create command kan jedhutti erga buunee booddee haadhaanii loogiin kan jedhu goona asitti akka inni feesbuukii nuuf fakkaatuufi jechuudha. Addi question jenna. Amma fakkeenyaaf asitti simple questionii gaafanna. Email and password email or phone number jennee itti ni erginaa jechuudha. Haala kanaanii successful nuun jedheera. Ergasii isa ergii gaafatee booddee addi question goona. Ammas simple question goona. Password nama akka feesbuukiin nama gaafatutti jechuudha. Password erga jennee itti erginee booddee addi question goona. Akka nurratti naqaamnetti jechuudha. Multiple answer question goona. Gaaffii gaafannu incorrect password jenna. Akka inni kana irraa laatuu fi incorrect password jechuudhaan jechuudha. Save goona kana. Erga sanaan booda haala kanaadhaan configure menu kan jedhu kanatti buuna. Dirqama akka inni irra nuuf taa'uufi jechuudha. Plus addi menu item plus kan jedhe jirutti login kan jedhu kana haala salphaadhaan maal goona login jennee ni gashina akka namni nurratti hin barreeffi jechuudha. Login erga jennee gashineen booda loginiin kun irra keessa nuuf taa'eera jechuudha. Haala salphaadhaan akkaawuntii nama tokkoo fudhachuu ni dandeenya jechuudha nuti. Sanaan booda amma achi gara bootfaazeriitti deebina. Dhiifama. Gara bootfaazeriitti deebina. Iddoo sila jalqabneetti bootfaazer kan jedhutti deebina. Haala salphaadhaan jechuudha. Kunoo kanatti bu'uudhaan your bot beta your bot change bot name change description itti gochuu ni dandeenya.
Amma fakkeenyaaf mana sasila fudhadheedha kuni descriptionii welcome to Facebook, welcome to Facebook in Telegram, in Telegram kan jedhu kanatti buunaa jechuudha. Akka kanaan akka nurratti hin naqamne jechuudha. Change bot info, change bot profile kan jedhu kanatti buunaa. Haala salphaadhaanii jechuudha. Nuun eessa keessa deemna asitii Facebook jennee magashina tokko isaa barbaadannee Facebook amma fakkeenyaaf kun jira. Kana fakkaatanii kan bahanis baay'ee jiru jechuudha. Kan ergiin buusee booddee kana seeftu galaarii goona. Kan inni nurratti hin baramneef jechuudha. Footoo isaa irratti hojjechuu qabna nuni botfaazer kan jedhu kanattis keessa deebinee galaarii ishee kanatti buna dhiifama. Bokkaatu roobaa jira. Ani immoo waayifaayi fedheen bakkee dhaabadhee jira. Haala kanaadhaanii kana footoo kana itti erginaa jechuudha. Footoo kana ergiinni deemeetii booda footoo kun dhaqeeraa dhiifama. Kun abbootii selektiin goonee naan jechaa jira. Bootii selektii gochuuf immoo haala kanaan gochuun hin qabaa jechuudha. Kunoo kanan itti ergaa. Haala kanaanii isuma kana forwaardiitti godha. Botfaazer jechuudhaani. Botfaazer. Kunoo kanadha jechuudha. Haala kanaadhaan ergiin booda footoo success jedhudha. Kunoo amma abbootii sila hojjetan keessa deemnaa jechuudha. Kunoo haala kanaan. Kunoo kanadha abbootichi. Kunoo footoo feesbuukii yommuu tokkotti akkasii feesbuukiin karaa teelegiraamii jalqabameera. Kana ta'eera jennee namoota haala ittiin goyoomsuu dandeenyu haala abbaan sun ittiin hin barreen itti ergina. Edda biraadhaanii jechuudha. Amma akkaawuntii tokko keessa inni seenaa jechuudha. Akkaawuntii kana keessa ergan seenee booddee isa kanan itti erga liinkii silaa jechuudha. Kunoodha liinkiin silaa akka kanaatti namaaf ni dhufa jechuudha. Welcome to Facebook in Telegram jedhaa gaafa itti fidu. Jettuun logiin gaafa jettanii email or phone number jedhaanii namni kun emailii isaa gaafa itti guutu yookaan phone number isaa gaafa itti guutu amma fakkeenyaaf kana itti guuta. Kanuma tokko isaan itti ergaa akka phone numberiitti akka paaswoordiitti immoo callumadhaan kanatti ergaa jechuudha. Incorrect password illee dan jedha. Wanti kun hin naqamu jechuudha karaa bira. Feesbuukiin riippilee namni isiniif godheera jedhee nutti agarsiisaa jira. Kunoo karaa adda biraa haala kanaanii jechuudha. Answer bokkaan wanta roobaa jiruu fi baay'ina rakkisaa jiranaanii karaa salphaadhaan nuuf deebiseera jechuudha. Answer kunatti haala kanaan nuuf fida jechuudha. Show all kan jedhu kanatti buna loogiin kan jedhudha kan inni dhufe kunoo inni sila guutee kunoo haala salphaadhaanii nu bira dhufeera jechuudha. Nuun immoo kana liinkii kana namatti erguudhaanii akka kanaatti jalaati feesbuukii nama fedha isaadhaan nu kennuu danda'a jechuudha. Namni sun utuu isin irratti hin barin wanta adda addaa fuula fiitii isaatti barreessitanii gochuu ni dandeessu isin haala salphaadhaanii jechuudha. Kunoo haala salphaadhaanii feesbuukii nama haa gochuu danda'een jira jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Namoonni maatii yuutuubii kiyyaa hin taane ammoo maatii yuutuubii kiyyaa ta'a. Simeeraa beenyaa jechuun gashitanii argachuu ni dandeessu. Guyyaa itti aanu barnoota itti aanuun deebinee wal agarraa jechuudha galatooma.